Tole, nagaa Waaqayyoo bakkaa fi iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboloonni koo jaallatamoo fi kabajamoonni bakka garaa garaatti argamtan martinuu biyya keessa biyya alaa akkasuma bakkeewwan adda addaa kan jiraattan haala mijataa hin taane keessa kan jiraattan martinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Jaalala Waaqayyoo ta'ee har'aa dubbii Waaqayyoo qabadhee gara keessan dhufuudhaa fi eeyyamamaa ta'ee hin jira. Waaqayyoo dubbii laphee koorra kaa'e dubbiin arraba koorraa qabuun isin tajaajiluudhaaf yookiin immoo sagalee Waaqayyoo keessatti isin jajjabeessuudhaaf akka dubbii Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan dura dhufeera. Dubbii Waaqayyoo kana amma dhumaatti warra dhaggeeffatanii hojiirra oolchan ta'uudhaaf dhageettii gurra keessanii banattanii na wajjiniin akka dubbii Waaqayyoo dhaggeeffattan jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Ani obboleessa keessan faarfataa Garramuudha. Har'a sagalee Waaqayyoo qabadheen gara keessan dhufe Waaqayyoo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata jedhamee caafamee jira. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo qabadhee dhufee jira. Waaqayyo sanatti dubbatu kana abbaa dubbii kana Waaqayyoof iddoo laannaa galanni Yesuusiif haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo ani keessaa dubbisee walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo hirmaannu Hisqeel boqonnaa 16:1 kaasee mata duree Waaqayyoo maal sirraa barbaada jedhu irra dhaabbadheeni sagalee Waaqayyoo isiniif hiruu barbaada. Gooftaan hunduma keessan gurra dhageetti keessan isiniif haa banu. Utuu sagalee kana hin dhaggeeffatin gara sagalee kana dhaggeeffachuutti osoo hin lixin Waaqayyoon kadhannaa. Yasa hundumaa dandeessu mootii waaqaaf lafaa abbaa gooftaa keenyaa si galateeffanna. Waa'ee gochaa kee, waa'ee gaarummaa kee, waa'ee olmaa keef ol si qabna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Situ nu baatee, situ nu eegee, situ nu tiksee. Baay'inni cubbuu keenyaa sammuu keenya irra caalee tuulamee fuula kee dura taa'ee karaa nu dhowwanne. Situu warra bilisa ba'an, warra birmaduu ba'an nu taasise. Kanaaf si galateeffanna. Maqaa ilma kee Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo sin kadhadha. Bakka sagaleen kun ga'e hidhaan hiikamu. Bakka sagaleen kun ga'e gaaffiin deebi'aa argatu. Bakka sagaleen kun ga'e gurri sagalee kana dhaggeeffate ajijjiiramu. Biyya keessaa biyya alaa bakkeewwan mijanne bakka mijataa ta'anii dubbii kana warri hordofan maqaa Gooftaa Yesuusiin nan jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbadha. Sagaleen kun sagalee isaan jijjiiru, sagalee bilisa isaan baasu, sagalee birmaduu isaan baasu, sagalee keessa isaaniitti hojii hojjetu haadha. Sagalee kanaan kan mormu, sagalee kanaatti faccisa kan ba'u, sagalee kana cabsuudhaaf qilleensa irratti akka kadhata Daani'el qabuudhaaf kan bobba'u yoo jiraate dhiiga ilma kee Yesuusiin kan gubate haa ta'u. Dhiiga ilma kee Yesuusiin dubbii kee kana laphee keenya keessatti chaappeessi. Inni kana gootu si Waaqayyoodha, si haa galatu. Sagantaa kanaan beekamuuf, baramuuf, jaallatamuuf osoo hin taane mirga keetti lubbuu kaadhimuuf, mirga keetti lubbuu fiduudhaaf, mirga keetti oolota kee warra kaadhimamoo ta'an, warra imaltoota lafa onaarra jiran gara mana keetiitti fiduudhaaf laphee isaanii akka banamu, jireenyi isaanii akka banamu, jireenyi isaanii akkasiif tolee jedhu sagalee kanaan cabsi laphee nama kamiin goolsee galanni siif haa ta'u. Gaafa sagalee kan dhagaanii qabanii gammachuun addaa, milkaa'inni addaa, dubbiin addaa, sagaleen misiraachuun gara jireenya isaanii haa ta'u. Warra mirga keetti Yesuus Kiristoosiin abdatan, warra ergamootaaf hangafoota nu darban, warra milkaa'anii, warra ayyaanomanii mirga kee argatan, bukkee taa'uudhaaf warra kaadhimaman, warra si'aa'oo akka isaan ta'aniif laphee isaaniitti mootummaa kee chaappessuun jaalala kee. Kana waan gootuuf si haa galatu. Nutti dubbadhu barsiisaa keenya isa dhugaa nuuf ta'e maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Sagaleen ani irratti dubbachuu barbaadu iddoo amma ani dubbisu kanarra dhaabbadhee Hisqeel boqonnaa 16:1 kaasee nan dubbisaa. Asirra dhaabbannee waliin yeroo itti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannu ta'a. Akkas jedha dubbiin Waaqayyoo kun.
Ammas immoo dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee, yaa mucaa namaa, hojii ishee isa ciiggaasisaa Yerusaalemitti himi. Waaqayyo Gooftaan Yerusaalemiin, ati hundeedhaan dhalootaanis kan Kana'aan abbaan kee Amoor, haati kees durbaa warra Heet turte. Ati gaafa dhalatte hin handhuuramne, akka qullooftuufis bishaaniin hin dhiqamne, soogiddaan hin sukkuumamne, wayyaanis sitti hin maramne. Ati gaafa dhalatte sana ijaan ilaaluun waan nama jibbisiisuuf bakkeetti gatamte malee namni siif oowuudhaaf wanta kana keessaas tokko illee siif gochuudhaaf garaa siif laafe hin turre. Ani utuun darbuu ati dhiiga kee keessa ciiftee utuu dhidhiitattuu sin arge. Ati dhiiga kee keessa utuma ciiftuus jiraadhu siin nan jedhe. Akka muka bakkee akka ati guddattu nan godhe. Ati guddattee baay'ee in miidhagdi, in guntutte, rifeensi kees in guddate. Ati garuu qullaa akka gara haadha kee keessaa baateetti jirta. Ani ammas utuun darbuu si ilaalee ati durba geessu jaallatamtuu ta'uu kee argeen, uffata koo sitti uffiseen qullaan kee akka hin mul'anneef siif dhokse. Si kaadhimmadhee ati kan koo taatee si wajjin kakuutti galeera jedhee Waaqayyo Gooftaan kana dubbateera. Ani bishaaniin si dhiqee dhiiga si irraa qulleessee dhadhaa ejersaa si dibee, akkasuma immoo uffata kuulaan miidhagfame sitti nan uffise. Kophee gogaa irraa hojjetame sin ka'achiise. Uffata quncee talbaa bayeessaa fi haarrii irraa hojjetames sitti nan uffise. Mi'a miidhagaa sitti naqee sin miidhagse. Harka keetti bitaa'oo nan naqe. Morma keetti dirata nan dire. Funyaan keetii fi gurra keetti amartii nan kaa'e. Gonfoo bayeessas mataa keerra siif nan kaa'e. Ati akkasitti warqeedhaa fi meetiidhaan hin miidhagde. Uffanni ati uffattu quncee talbaa isa bayeessaa fi haarriidhaan hojjetamee kuulaan hin miidhagfame. Qamadii isa bayeessa damma dhadhaa ejersaas hin nyaatte. Baay'ee miidhagduu taate. Mootuu ta'uudhaafis hin kaate. Simboon ani siif kenne miidhagummaa kee guutuu waan godheef ati saba lafa irraa gidduutti waa'ee miidhagummaa keetiif hin beekamte jedhe Waaqayyo Gooftaan kana dubbateera. 15 irraa akkana. Ati garuu miidhagummaa kee amanattee beekamuu kee irraa kan ka'es ejjituu taate. Namni karaa adeemu hundinuu si wajjin akka ejjuuf of hin kennite. Wayyaa kee keessaa muraasa fuutee galma itti waaqayyolii tolfamoo waaqessuudhaan ejjitu qalamii garaa garaatiin hin miidhagfatte. Wanti akkasii kun ta'uun irra hin turre. Gara fuulduraattis ta'uun irra hin jiru. Ameen. Sagalee kanaa boqonnaa 16 tokko hanga 16tti dubbise. Isa hafee itti fuftanii dubbifachuu dandeessu jechuudha. Amma lakkoofsa 63tti jira. Xumurri isaa kan biraa ta'us ni dheerata jechuudha. Garuu hanga lakkoofsa 16tti isiniif dubbisee isa kanarra dhaabbadheenii dubbii Waaqayyoo isiniif hiruu barbaada. Waaqayyoo maal sirraa barbaada? Mata duree jedhu irra dhaabbadheenii dubbii Waaqayyoo kanaa waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyoo maal sirraa barbaada? Anarraa maal barbaada? Isinirraa maal barbaada? Nurraa walumaa gala maal barbaada? Anis keessa jira, isinis keessa jirtu. Isa Waaqayyo nurraa barbaadu walitti himna yeroo kana jechuudha. Israa'elin argina addinatti. Israa'el jechuun iddoo kanatti akka durba miidhagduu tokkootti, akka durba bareedduu tokkootti,
akka durba ijirra jiru yookaan akka durba simboo qabeettii tokkootti dubbata dubbii Waaqayyo. Israa'el jedha. Yerusaalem amanamummaa dhabuu ishee jedha. Yerusaalem jechuun biyyadha. Biyya Yerusaalem keessa saba jiraatutu amanamummaa dhabee saba biyya Yerusaalem keessa jiraatu kanatu waan eegameef ta'uu dadhabe akka yaadaman ta'uu didan. Akka yaadaman ta'uu diduu isaan irraa kan ka'e Waaqayyotu isaan komata. Jecha kana iddoo kanatti kan jedhu Waaqayyoodha. Seenaa ishee jalqabaarraa kaasee amma iddoo isheen geessetti fokkisina ishee keessaa gara miidhagummaa isheetiitti amma isheen deemtutti waan ishee mudate irraa kaasee amma waan isheef ta'etti itti hima Waaqayyo jechuudha. Israa'eliin. Maal goote Israa'el gaafa dhalatte akka daa'ima tokkotti fakkeenya fudhatee haasa'a jedheera. Gaafa dhalatte sana hin handhuuramne. Gaafa dhalatte sana soogiddaan hin sukkuumamne. Wayyaan ittiin uwwifamne. Waan baay'eedhaan dagatamteerti. Waan baay'eedhaan teellaa buutee jirti. Teellaa buushee irraan kan ka'e namni ishee fo'u hin jiru ture. Qomoo ishee erga itti mee booddee karaa isheen irra baatee dhufte erga itti mee booddee waan ishee mudatee ture isheen utuu nama hin ta'in keessa turte erga itti mee booddee seenaa kan hundumaa itti mee nama ho'uuf akka isheen hin qabne erga itti mee booddee waan ishee mudate hundumaa erga itti kaasee booddee namni siif waan dhibeef anatu sitti goreetti. Anatu sitti goree si ilaale. Sababan sitti goree si ilaaleef immoo si bira darbuun natti hin tolle. Dhiiga kee keessa ciiftee dhidhiittatta. Amma horii tokko yoo laaltanii horiin tokko iddoo itti hidhanii marga dheeddutti waan ittiin hidhamtee jirtu finyoo xaxattee jirti yoo ta'e abbaa horii sanaa qofa miti kan finyoo sana keessaa baasu yookaan hidhaa sana keessaa kan baasu. Namuma itti goretu utuu ishee dhidhiittattu miilli ishee xaxamee gaanfi ishee xaxamee yookiin immoo jireenya isheen keessa jirtu xaxaa ta'ee finyoo sanaan gaafa hidhamee jiraatu namni kamiyyuu itti goreetu dhaqee keessaa baasa jechuudha. Ishee kana garuu Israa'eliif namni ho'uun dhibe. Nama faara toluuftu dhibe. Nama garaa laafuuftu dhibe jechuudha. Namni garaa laafuuf gaafa dhibe Waaqayyo itti goreetu xurii irraa miicee qullaa isheetti uffisee durba geessu akka taatuuf wanta durbaaf barbaachisu yookaan immoo wanta ijoollee shamarraniif barbaachisu hunda erga godheefii booddee bira darbee soofti. Deebi'ee gaafa inni dhufu lakkoofsa 15 irratti isheen miidhagummaa ishee amanattee gara jireenya kan biraatti, gara sagaagaluu kan biraatti, gara ejjaatti, gara uffata Waaqayyootti uwwisee gara qalamiidhaan buburreessitee akka namoonni biraan ishee simatan gochuutti galagalteetti jechuudha. Eenyudha inni kun? Israa'el. Yerusaalem jechuudha. Mandaraa Yerusaalem keessa saba jiraatanidha. Sabni Israa'el amanamummaa dhabde iddoo kanatti. Amanamummaa dhabde. Mandara Yerusaalem keessa kan jiraatantu amanamummaa dhabe. Yeroo isaan amanamummaa dhaban dubbii Waaqayyoo iddoo kanatti kan dubbatu itti gadde sagalee Waaqayyoo keessatti. Itti gadde dubbii Waaqayyoo. Itti gadde karaa Daani'el dubbatee Waaqayyo itti gadde karaa Hisqeel dubbatee itti gadde. Maaliif itti gadde? Iddoon eegee ta'uu didde. Akka inni itti ishee abdate ta'uufii didde. Akka inni itti ishee amanate yookaan immoo akka inni itti ishee abdate fuulduratti karoora Israa'el inni eegu ajandaa isheen keessa galuu qabdu keessaa gaafa ishee dhabu itti gadde jechuudha. Har'as obboloota ko Waaqayyo nutti gaddaa jira. Dhugaan isinitti hima. Waaqayyo nutti gaddaa jira. Maaliif nutti gadda yoo jettan ka'umsi keenya kanan fakkaatu. Gaafuma waamamne isa yeroo dhalannee miti. Isa yeroo xinnummaa keenyaa waan mudate miti. Gaafa nama taane kanaa kaafne waan baay'eetiin karaarraa goone. Gaafuma Waaqayyo dhufee nu waame mucaa kun dibata kana fudhanne waamicha kana fudhanne kaafne abshaalummaatti yeroo nu ilaalleetu jira.
Abshaalummaa nutti hin immoo yeroo inni itti Waaqayyoon aarsetu jira. Kanaaf Waaqayyoo maal sirraa barbaada kan jedhuuf tokkoffaa irratti amanamummaa nurraa barbaada. Mee ammaa nuti beektota Ormoonni warri gooftaa hin qabneeyyuu warri Yesuus Kiristoosin hin beekneeyyuu hin beeku akka nuti Kiristoosiif garaa qulqulluudhaan hojjennu yookiin immoo akka nuyi waamichatti waamamne kanatti amanamummaa qabaannu hin beeku jechuudha. Akka nuti qulqullummaan gooftaa duukaa deemnutti beeku. Nuti garuu amma qulqullummaa qabna. Hin amanamnaa. Hiriyaa keenyaaf hin amanamnaa kan Waaqayyoo miti. Obboloota keenyaaf hin amanamnaa. Jireenya jiraannu keessatti, hawaasa keessa jiraannu keessatti amanamummaa qabnaa. Wangeela kana dubbifannee akka wangeelli kun jedhutti hin deemnaa. Sooromuun duroomuun utuu nurra jiru wangeela kanaaf jennee dubbii Waaqayyoof jennee waamicha keenya isa ganamaaf jennee dinneerraa amanamummaa dhabuurraa of deebifneerraa amanamummaa qabaanneerraa Waaqayyo nu gaafata gaafa dhufu. Waaqayyo nu gaafata gaafa dhufu. Araara nuuf gochuu fedhee abbaajjin hojii guddaarra utuu jiru nama fakkaatee dadhabduu keessaan dhufee nu mul'ateera. Cubbuu keenyaa fedhee jalloota harkatti garafameera. Jalloota harkatti reebameera. Jalloota harkatti waan ta'uun hin malle ta'eera. Gooftaa Yesuus nu fedhee fakkeenya fudhatamuu hin qabne fudhate. Nuti amma magaalaa keessa teenyu keessatti baadiyyaa jiraannu hawaasuma kee jiraannu keessatti fakkeenya gaarii hin taane fudhannee saba Waaqayyoo amansiisuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos garuu fakkeenya fudhatamuun hin malle, fakkeenya dabeessa isa godhu, fakkeenya dadhabaa isa fakkeessu fudhate nuu fedhe. Kun immoo nuu fedheeti. Kun immoo nuu fedheeti. Egaa Yesuus Kiristoos guddaa akka ta'e afaanni warra isa hin beekniyyuu hin himu. Afaanni warra isatti namaniniyyuu beeku jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos nuuf jedhee fakkeenya dadhabaa yookaan immoo fakkeenya humna dhabaa isa taasisu fudhate nuuf fedhe. Fakkeenyaaf gaafa seexanni dhufee biddeen kana dhagaa kana biddeen godhi nyaadhu ittiin jedhe. Biddeen irra darbee nyaata madaalamaa, nyaata addunyaan kun argatee nyaata hin beekne gochuu danda'a. Garuu namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatu deebisee. Yeroo inni gamoo kanarraa of darbadhuuti akka waaqni keessi oolchan ilaalla. Waaqni keessi oolcha gamoo kanarraa of darbadhu roodi. Ispoortii namni hojjetee hin beekneen. Paakaandii namni takka galagalee hin beekneen. Wantoota ispoortii keessatti taatee nama ajaa'ibsiisu baay'ee isaa beektu. Wantoota namni argee hin beekneen. Of darbatee lafa sanarra suuta jedhee of kaa'uu danda'a. Gamoorra miti wantoota gamoorratti dachaa ta'an irra of darbatee of oolchuu danda'a. Garuu nuuf jedheetu akka nama wanta kana gochuu hin dandeenyetti lakkii Waaqayyoo kee akkasittiin hin eeggatin akka malee hin eeggatin kan jedhutu barraa'ee jira jedhe. Warra isatti yaa'an, warra isatti rukuttaa baran, warra isatti haasaa baran gidduu yeroo dhaabatu hunda isaanii ispoortii lafa kanarratti argisiifamee hin beekneen saphifachuu danda'a. Nuuf jedhee garuu bifa namummaa uffatee hunda isaa obsee danda'ee abbaatti nu araarse. Eenyutu nu kaaree namni Yesuusin caalu yookiin immoo namni akka Yesuusitti gatii keenya nuuf fudhatu jira? Yesuus Kiristoos lammata akkasitti hin dhufu. Beekamsaan nu dhufa. Billaa baatee dhufa. Firdiidhaaf dhufa. Firdiidhaaf dhufa. Firdii kana jalaa ooluudhaaf immoo amanamummaa qabaachuun gahee keenyadha. Israa'el iddoo kanatti amanamummaa dhabde. Wantoota baay'ee itti kaasee dubbata dubbiin Waaqayyoo. Wanta inni itti kaasee dubbatu keessaa uffatan sitti uwwiseedha. Gogaarraadha. Warqeen sitti kaa'edha.
bitaawwan sitti naqee, calleen sitti naqee, amartiin sitti naqe, sin bareeche, sin miidhagsee jedha. Ergan si miidhagsee, ergan si bareeche, maaliifan bareede, maaliifan iddoon kufee ka'e jetteetti yaaddinaaf hojjechuu dhiifteetu karaa keerra buuteedha. Karaa keerra gorteedha. Keessumaayyuudha namoonni gara kee akka dhufan gooteedha. Uffata kee sana keessaa isa sitti uwwise keessaa muraasa fuutee buburreessiteedha. Gara lakkoofsa 15 irratti. Ati garuu miidhagummaa kee amanattee beekamuu kee irraa kan ka'e ejjituu taate. Namni karaa adeemu hundinuu si wajjin akka ejjuuf of hin kennite. Wayyaa kee keessaa muraasa fuuteedha lakkoofsa 16 irratti. Galma itti waaqayyolii tolfamoo waaqessuudhaan ejjitu qalamii garaa garaatiin hin miidhagfatte. Waaqayyoon waa gargaara. Yaa obboloota koo umurii kanatti bakka barbaanne dhaquu dandeenya. Jalloonni warri karaarra jiraatan yookaan immoo duuriyyoonni warri jettan warri gooftaan fudhatin iyyuu gamoo meeqa, mana meeqa, lafa meeqa, konkolaataa meeqa, jireenya meeqa keessa jiraataa jiru. Nuyi achittis hin gorre. Gubbaattis mana ijaarrachaa hin jiru. Isatti waamamnetti amanamummaa dhabneerra. Olii gadi taane akka isa mul'ata Yohaannis keessa ati bu'aa taate isa jedhu ta'uuf deemna. Amanamummaan nur kan jiru. Ijoollee tajaajiltoonni ijoollota biyya ormaa jiraniif amanamaan jiran. Akkuma kana warreen bifa jaalalaan walitti siqan walii amanamaan jiran. Waldaan kiristaanaa waliif amanamaan jirtu. Wanti lafa kana irratti ta'u amanamummaa mul'isaa hin jiru. Egaa dhumarratti Israa'el maal akka isheen taate ilaaluu dandeessu. Maal akka isheen taate ilaaluu dandeessu. Nuti sarara amanamummaa dhabna yoo ta'e isa Waaqayyo nuu godhe dhiifnee harka Waaqayyoo, harka dadhabbii Waaqayyoo daaraa harsiifna yoo ta'e itti gaafatamna. Gooftaan hunduma keenyaa gargaaru. Lammata irratti Waaqayyo ija gaarii yookaan ba'eessa nurraa barbaada. Ermiyaas 2:21 irratti anoo waynii isa iji isaa gugguutuuf ba'eessan si dhaabe. Akkamitti waynii isa ija hin qabne na duraa taate jedha. Ija gaarii nurraa barbaada Waaqayyo. Isaayaas 5:1 irratti illee abbaan waynichaa wanta baay'ee haasa'a. Waynicha abdatee iddoo waynii sanaatti iddootti dha'an, iddootti waynii cuunfan, iddootti waan hundumaa qopheessan erga mijeesse booddee waynii sun yeroo jedhame maal akka inni godhe xanii maate Isaayaas 5 lakkoofsa 1 kaastanii dubbisuu dandeessu. Wayniin sun immoo mana Israa'el akka ta'e dubbata. Wayniin sun mana Israa'eloota akka ta'e dubbata. Kunoo addana Hisqeel irratti amanamummaa dhabdi. Maatiyus boqonnaa, Luqaas boqonnaa, Isaayaas boqonnaa 5 irratti amanamummaa dhabdi. Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti akkuma kana waynii gugguutuun dhaabamee ija gaarii dhabe. Akkuma kana Maariqoos keessatti 11 irratti dhattanii ilaaluu dandeessu. Wanta ija dhabe. Nuyi sarara kanaaf deemna. Yoo hin qulqulloofnu ta'e. Yoo amanamummaan qabaannu ta'e. Yoo wanta waamamneef wanta Waaqayyo nurraa barbaadu hin goonu ta'e. Inni sadaffaan wanta qajeelaa ta'e hojjechuu kan Waaqayyo nurraa barbaadu. Mikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irraa inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu. Gad of deebiftees Waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada reedha. Sagalee kanarran deebi'a. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu.
Gad of deebiftees Waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada reedha. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera. Atis wanta gaarii ta'e hojjechuu, gooftichaa wajjin qajeelummaan jiraachuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebisuu, gad of deebiftees Waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada? Wanta gaarii ta'e nurraa barbaada Waaqayyo. Malee akka nuyi dubbii amantii kana gara muudiitti, gara qaroominaatti finnee akka nama baay'ee fagaateetti, akka nama macaafa kana beekuutti, akka nama dubbii dhugaa kana beekuutti somnee of fakkeessinee irra keenya dhadhaa dibannee akka nuti dubbii sobaatiin lafa dhiinnu hin barbaadu Waaqayyo. Inni dhufa waan ta'eef billaa fudhate. Billaan ittiin nutti faradu immoo yoo jiraate kunoo kanadha. Billaan ittiin gaaf tokko murtii nuu laatu kunoo asumarraa dubbifanna. Kanaaf wanta gaarii ta'e nurraa barbaada Waaqayyo. Qabxii inni dhumaa warri waan Waaqayyo irraa barbaade raawwatan tokko ga'aa isaanii argatu. Warri Waaqayyo waan isarraa barbaade isaanirraa argate yookiin immoo warri waan Waaqayyo isaanirraa barbaade raawwatan ga'aa isaanii argatu. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 13 gara dhumaarra jiru dubbisa. Ati garuu hamma dhuma jireenya keetiitti. Ati garuu hamma dhuma jireenya keetti dhaqi. Hin boqottas. Guyyaa isa dhumaa sanatti kaatee hin dhaabatta. Ga'aa kee sin argatta. Ati garuu hin boqotta. Guyyaa dhumaatti immoo maal taate hin kaata. Maal kee fudhatta? Ga'aa kee fudhatta. Ga'aa kee fudhatta. Ga'aa kee fudhatta. Ga'aa nuti qabnu ammam fuula Waaqayyoo duratti. Dadhabbii nuti dadhabne kun fuula Waaqayyoo duratti yoo nuu safarame akkam laa waan argamsiisa? Waan nuuf hin argamsiisa taanaan waaw milkoofnan. Garuu inni nuti fayyadamuudhaaf jennee fiignu. Inni nuti nama dhugaa namatti mufakkaannee nama goyoomsine nama baay'ee bowwaatti gadi nanne. Walitti qabamee fuula keenya dura taanaan fuula keenya duratti walitti qabamee nu eega taanaan nutti farada wangeelli. Gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni lammaffaarra jiru. Warri waan Waaqayyo isaanirraa barbaadu raawwatan balbala banamaatu dura isaanii jira. Warri yaada Waaqayyoo raawwatan, qulqullummaa abdatan, cubbuu jibban isaan kun mana qabu Waaqayyoorraa yookaan immoo Waaqarraa mana qabu. Waaqayyo biraa iddoo qabu. Uffee jedhaniitu gammadu guyyaa tokko. Warri waan Waaqayyo isaanirraa barbaadu raawwatan balbala banamaatu dura isaanii jira. Balbala banamaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaaftanii yoo dubbifattan ergichi an hojii kee beeka humna xinnoo qabda maqaa koo hin ganne dubbii koo eegdeetta. Kanaaf iyyoodha. Balbala banamaasa eenyu cufuu hin dandeenye dura keetti baneera. Balbala banamaasa eenyu cufuu hin dandeenye. Balbala banamaasa eenyu dura dhaabate heeratta deebii nuun jechuu hin dandeenye. Nuu bala jechuudha. Waan Waaqayyo nurraa eegu raawwanneerra taana. Kanaaf Waaqayyo maal sirraa barbaada? Faayidaadhaaf akkati nama goyyomsitu yookiin immoo dubbii dhugaa fuutee soba gootee sobaan dhugaadha jettee akkati deemtu barbaada? Abadan. Kanan barbaadu nurraa Waaqayyo. Kan inni nurraa barbaadu dubbii isa dhugaa qabannee warra dukkana keessa jiran gara ifaatti. Warra dukkana keessa jiran gara ifaatti. Warra badiisa keessa jiran gara ifaatti. Warra miixuu keessa jiran gara boqonnaatti akka findu barbaada.
kanaachee ofumaa deemna yoo ta'e dhugaadha obboloota bara baraan boonya. Dhumarrattanii waan tokko isinitti meeqna. Nama tokkotu Finfinnee keessaa makiinaa 500 qabaa jiru. Namni makiinaa yookaan immoo konkolaataa 500 qabu waan rafee bulu waan rakkinni sin argine isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu abjuudhaan gaafa rafu konkolaataan isaa inni kunoo gara Arsiir, gara Booranaar, gara Wallaggar, gara Eessaar inni deemu abjuudhaan lipha dheeroo lafa bu'u argaa jechuudha. Utaalee gaafa hirriba keessaa ka'u abjuudha. Nan gubadhe maaloo qabeenya amma kana baate nan gubadhe. Maal isiniin jechuun barbaade? Qabeenyaaf jennee dhugaa gurgurra yoo ta'e gubiin keenya gubii mataa. Gooftaa qabaanneen naan garuu Yesuus Kiristoos keessa keenyatti ija godhateera taanaan. Dubbichatti nama guddate taaneen naan. Kana baannee uffee jechaa deemna. Yoo nutti dhiyees, yoo nutti dukkanaa'es nuuf iddoon jira. Haaleluuyaa. Nuuf iddoon jira. Nuuf biyyi jira. Nuuf lafi jira. Bara namni dheebotu hin dheebonnu. Bara namni boo'u keenya gammachuu. Bara namni raafamu keenya ilillee. Bara namni wawwaatu kan keenya faarfannaa. Bara namni wawwaatu kan keenya sagalee gammachuu. Sagalee misiraachuu. Kanaaf gammaddee jiraachuu barbaadda yoo ta'e dubbicha qulqullummaadhaan hojjedhu. Bara kee guutuu gammaddee jiraatta yoo ta'e yookiin immoo bara kee guutuu gammachuudhaan jiraachuu barbaadda yoo ta'e waggoota Waaqayyo biratti jaallataman jiraattee lafa kanarraa ulfinaan gara Waaqayyo deemuu barbaadda yoo ta'e dubbicha dhugaadhaan hojjedhu. Malee faayidaadhaaf deemta yoo ta'e mana ni ijaarrattaa, konkolaataan bitattaa, laphee kee mar'ummaan kee kana keessa immoo eeboo sii kaa'aa Waaqayyo. Isa kana sitti himuu barbaada. Warra birrii qabu jennu, warra jireenya qabu jennu, kaleen qaban, onneen qaban, qufaa deemu, ukkaamamaa deemu, hasimiitu keera, HIV baatanii deemu. Maaliif yoo jettan gooftaan ittiin gammanne waan ta'eef kalee tokko keessaa fuudhee kaayetu ishee kana immoo laaleedheetu waatti kenna qabeenya. Nuti garuu duwwaa yoo taane abju'annee yookaan samii banamaa laalla. Rafnee yoo dammaqnu biyyoota waaqarraa laalla. Karaarra yeroo deemnu ergamoota Waaqayyoo wajjin deemna. Lafa onaa keessa yeroo deemnu olii nu haasofsiisa afaan ta'e. Haaleluuyaa. Dubbii dhugaa kana baannee deemna taanaan eenyuyyuu nun dorsu. Dubbii dhugaan kun nu keessatti ija godhateera taanaan isaa wajjin haasofnan taateen lafaa nurraasu. Kottaa kaa amanamnu. Amanamummaa dhabe Waaqayyo Israa'el irraa. Amanamummaa dhabe Waaqayyo mandaraa Israa'eltu, mandaraa Yerusaalemtu amanamummaa dhabe. Nutis akkas hin taanu. Jireenya yoo ta'e jiraatta, amma jiraata manuma jiraatta. Hirqinfuudhaan ta'a malee, boo'ichaan ta'a, imimmaan kee xuruurfachuudhaan ta'a malee. Kottu jireenya gooftaa biratti jaallatame baroota waggoota akka kan Iyyaasuu waggoota Waaqayyo biratti jaallatamte jiraachuu barbaadda yoo ta'e amanamummaa qabaadhu. Waaqayyos amanamummaa sirraa barbaada. Wanta gaarii ta'e sirraa barbaada. Ija gaarii ta'e, ija bayeessa ta'e sirraa barbaada Waaqayyo. Gooftaan hunduma keessa na eebbisu. Nama amma dhumaatti jabaatee dhaabatu Waaqayyo sinaa taasisu. Egaa mata dureen keenya har'aa Waaqayyo maal sirraa barbaada kan jedhudha. Qabxii sadii ilaalle. Waaqayyo maal sirraa barbaada kan jedhu amanamummaa jenne tokko irratti, lammata irratti ija gaarii yookaan bayeessa ta'e sirraa barbaada jenna. Sadaffaa irratti wanta gaarii ta'e jenna. Warri wanta Waaqayyo isaanirraa eegu raawwatan immoo ga'aa isaanii argatu jenna. Lammaffaa irratti immoo balbala banamaatu dura isaanii jira. Amma keenya banamaadha. Boo'ichaan cufne nitu malee. Lolaan cufne malee. Karaa irra
bishaanni tokko bololi'u tokko yoo cufne karaan bishaanii darbuu hin danda'u. Akkasuma daandii kosii tokko yoo cufame darbuu hin danda'u kosii. Nuyis karaa keenya cufneerra nuti iyyaan cufne, wacaan cufne, guungummiidhaan cufne. Guungummiin Israa'eloota lafa onaatti bofaan akka hiddaman isaan godhe. Guungumnu kottaa hin kadhanna. Waan isin galchine keessa lixinaa. Waan keessan hin taane keessa lixinaa. Waan isin hin ibsineen baramuu hin barbaadinaa. Waan isheen ibsine lixxe Israa'el yookaan immoo akka durba miidhagduutti inni Waaqayyo dubbatu kun waan isheerraan eegamne lixxe. Bareedduu beektuu akka isheen taatu, miidhagduu akka isheen taatu barbaade Waaqayyo. Isheen garuu gara ejjaatti, gara sagaagalummaatti, uffata ishee keessaa fuutee buburreessitee manni ishee keessa akka faayamu, manni ishee keessa akka bareedu taasifatte. Waan isheen ilaallanne lixxe. Waaqayyo immoo daangaa kana. Har'as daangaa kaa Waaqayyo. Eebba keenya dura daangaa kaa yoo nuyi dinne, yoo nuti garaa Waaqayyoo gubne, isa jedhe dhiisa Waaqayyo. Isa jedhe lafarra harkisa Waaqayyo. Kakuu keenya achi dhiiba cubbuun keenya. Enne Waaqayyo gaafa hin guddatta sin jedhe hin guddatta dhugaa. Isa jalqabaa sana eegi. Isa jalqabaa sana amma dhumaatti daandii isaa gadi dhiise. Abrahaam amma dhumaatti eegeetu milkaa'ina isaa argate. Raawwii isaa bira ga'e. Nuti lolaan kaabna kakuu keenya achi bunna. Balbala nuu banamee cumna waca. Kana ta'uu qabnu Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu warreen amma maqaa dhoofnedha. Egaa karaa keenya yoo sirreeffanne Waaqayyo balbala banamaa fuula keenya duraa sana isa eenyu cufuu hin dandeenye sana nuu kenna. Banamaadha garuu biratti. Phexros achirra darbatu. Idduma inni irra darbatu irra qurxummiin jira. Gara qurxummiin hin teessi. Garuu qurxummiin hin nyaattu wanta inni darbatu. Kiyyoonni darbatu sana hin nyaattu. Tasuma kiyyoonni darbatu sanatti nyaata jiru sana hin fayyadamtu. Qurxummii ani namoota naannoo gara Beenishaangul Gumuz jiranii wajjin qurxummii qabu shaakala. Yeroo kiyyoo darbatan wanta isheen nyaattu foon itti qarqara kiyyoo sanatti. Foon nyaachaa jira seetee hattee liqimsitii dhaqee qoonqoo ishee qabata jechuudha kiyyoon sun. Gaafa sana fuutee wixxifattii finyoo sanaan yookaan immoo kaaboo sanaan gotatanii kiyyaa baafatu jechuudha. Phexros fa'aa gaafa isaan karaa dhugaarra hin jirre yookiin immoo gaafa Waaqayyoo dhaqee banamaadha jedhee karaa banamaatti hin argisiisin jiru. Ishee madur nyaattu turraa gore. Banamaadha garuu wanti gaafa Yesuus dhaqee isaan darbattan asirra darbataa oolle naan. Darbadhaa amma gaafa inni darbadhaatti hin jiru. Qurxummiilee danuu akaakuu qurxummii keessaa warra gurguddaaf jajjabaa ta'an warra biyyoota bakka bu'an qaban. Egaa balballi keenya banaadha isin jechuun barbaada. Balbala keenya kana kan akka inni callu bahee nu ilaalu yookiin immoo balbala keenya kanarra deemnee balbala banamaa kanaan akka nu hin milkoofne kan godhe waca keenya yookiis immoo amanamummaa dhabuu keenya yookiis wanta gaarii ta'e hojjechuu dadhabuu keenyaadha. Har'aa kaafnee garuu of ilaalle. Yoo of ilaalle Waaqayyo wanta barbaade nuuf raawwata. Wanta nuuf kakate sana tokkoyyuu haalaan karaatti nambisu. Gooftaan hunduma keessan eebbisu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Viidiyoo kana sheer yoo walii gootan jajjabina isin naalaatti irra dhaabbadhe yeroo koo fudhadhe sagalee Waaqayyoo isiniif hiruudhaaf lapheen koo banamaadha. Gooftaan hunduma keessan eebbisu. YouTube koo Garramuu Dhabsoo Official kan jedhu subscribe godhaa. Warri subscribe gochuudhaaf akkaawuntii isin gaafatu like gochuu yookiin immoo gara fuula Facebook keessaniitti tamsaasuu yookaan share gochuu dandeessu. Gooftaan hunduma keessan eebbisu. Eebbifamaa.